Kun Radio Afuura Biyyaati. Radio Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti mul'atu irratti dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Tolera Adeba waliin gaaffiif deebii goonee qabannee dhiyaanneerra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin taatan immoo kabajaan isin affeerra. Yaa dirqama lammummaa, ati dirqama biyyummaa, keessumaa kan eenyummaa. Eenyu waraanaan, eenyu tiduulaan, lammiitu caalaan. Lammiitu caalaan, lammii waliitu caalaan. Waggaa dhibban kaleessaan, agaaf caalaan koofaa malee, tarkaa barmanu cireen. Deemsa jijjiirratanii, keessanuu qabatanii, nurratti wal faarsanii. Maadaanuu fotoksanii, sunuu yoom gahee miti, qabeenya nu saamanii, lammii koo iraarsanii, tuffiin nu xaadatanii. Qaaniin beektuu yafafeen, eegaltuu ilmoo corofeen, eegara buluun hin hafeen. Gaafa abbaan biyyaa dhufeen, eesi baasisa urgufeen. Gaadde bituun alatteen, etabbaa ormaa farsitiin, tabbaa kan shee amatteen. Ooyoon faarsee maal qaban, manaan faarsa abbaan qaban, matabbaa koo tokkicha koo. Abbaa koo tokkicha koo, hojaarsa koo bortaaleensan, attasa qofaa saaleencan. Adeemaan karaa bulaan, bakka aduun itti hiiteen. Kajeelaan galbii bulaan, ati iddoo garaansaa guuteen, bakka garaansaa guuteen. Lammii maal jedha laatan, du'aa jiraatti baateen. Gochaa kaleessa tureen, kunoo har'a soo jiran, ati akkamiin rafeen bulan. Akkamiin an callisan, akkan kaleessa yaadadheen, atarras naman karaarsan. Obbo Tolera Adeba dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo gaaffiif deebii kanaaf dhiyaachuu isaaniitiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galateeffachaa yeroo gara maree keenyaatti seennu haala amma biyya keenya keessatti mul'atu dhaabni isaanii adda bilisummaa Oromoo attamitti akka ilaalu nutti himuudhaan maree keenyaa nu eegalu. Adda bilisummaa Oromoo maaster pilaanii kana ilaalchisee rakkoo uumame akka itti ilaalu qaba. Maaster pilaaniin kun kan karoorfame mootummaa federaalaa yookiin mootummaa Itoophiyaatiin. Karoorri isaa akeekni isaanii guddaa magaalittii kana guddisuu yookiin misoomaaf guddina argamsiisuu osoo hin taane Oromummaa dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa hubata jechaadha. Kana waan beekuufis waan hubateefis mormuudhaan adda bilisummaa Oromoo ibsa adda addaa baasaa ture. Ibsa kana kan inni baase mootummaa waan baaseef yookiin immoo mormuuf qofa miti yookiin immoo mormuuf jecha kan mormu osoo hin taane seenaa irratti hirkatuudhaan shira daba adda addaa kanaan dura mootummoota kanaan duraatiin maqaa misoomaaf guddinaa yookiin immoo magaalaa guddisna jedhuun uummata Oromoo irratti hojjetamaa ture hunda irratti hirkatuudhaan sumni dammaan makame uummata Oromootti dhiyaatu yeroo hunda akka damma summiidhaan makamee dhiyaatu kana akka mormuu jabeessee mormaa ture jecha uummanni Oromoos kana jabinaan akka dura dhaabbatu jaarmonni siyaasaa Itoophiyaa warri dimokiraasiif falmina mirga uummatootaa kabajamuuf qabsoofna jedhan hundillee kana dura akka dhaabbatan waamicha dabarsaa ture. Kanatti dabalee
balaaleffatan akka dura dhaabbatan yaalicha dhiyeessaa ture jecha waliigala gaaddi bilisummaa Oromoo karoorri kun karoora uummata Oromoo hin fayyadne Oromummaa balleessuu irratti akeekkate uummata qeesii lafa isaarraa buqqaasuu kan karoora godhate ta'uusaa hubatuudhaan balaaleffataa ture balaaleffataa jira ila duratti dura dhaabbataa jecha. Gaariidha akkuma isin jettanii gaatii hanqina master planning kun qabu maal akka ta'e Oromoo akkamitti akka inni miidhu nu himtaniitu warri diinaa immoo kanarraati master planning kanarraa maal fayyadamu? Warri diinaa sadarkaa duraatti maalni akkuma beekamu uummanni Oromoo harka guddeessaan uummata baadiyyaa keessa jiraatu. Magaalaa keessa jira. Kana kan godhe immoo karooruma isaaniiti uummanni Oromoo magaalaa keessa akka hin jiraanne gufuulee adda addaa dura kaa'u jechaadha. Sabaatammaa karoora kanaanii diinni kan inni fayyadamu tokko aadaan Oromoo, afaan Oromoo magaalota keessatti akka ittiin hin hojjetamne akka ittiin hin baramne aadaan isaa akka hin mul'anne eenyummaan isaa akka hin mul'anne gochuuf itti gargaaramu kana dura inni lammeessoo dantaa dinagdee guddaa irraa argatu uummata Oromoo lafa isaarraa buqqisuudhaan gatii xiqqoo kennuufiidhaan waan kun lakkaa'amtu kennuudhaan miliyoonotaan gurguratu isaan lafa kanaafi bu'aa dinagdee irraa argatu jechaadha. Gama biraan immoo dimoogiraafii uummatichaa jijjiira jechaadha. Baay'inaan magaalaa kana keessatti kan jiraachuuf ta'u warra qabeenya horate warra bakka biraatii dhufee naannoo sana sababa adda addaatiin hojiidhaanis haa ta'u investimantiidhaanis haa ta'u sababa adda addaatiin magaalaatti jiranii baay'ina uummata Oromoo caalanii mul'achuudhaani olaantummaa isaanii tikfatuudhaaf yaadachuu olaantummaa isaanii tikfachuudhaaf jedhamee kan hojjetamu waan ta'e bu'aa kana guddaa sadan irraa argatu tokko Oromummaatti lolu lammeessoo olaantummaa isaanii mirkaneeffatu magaalaa keessatti sadeessoo dimoogiraafii isaa jijjiiruudhaan jechaadha sadeessoo immoo bu'aa dinagdee olaanaatti argatu jechaadha lafa uummata Oromoo saammachuudhaan gurgurachuudhaan bu'aa isaanii tikfatuu jechaadha. Baay'ee gaariidha obbo Tolera. Waraanni bilisummaa Oromoo Mee yookiin Caamsaa 6 bara 2014 naannoo Moyaaleetti kan argamu buufata mooraa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa geessisuun balaa cimaa diinarraan gahuu isaa ibseera. Haleellaan kun dhiiga dargaggoof shamarran Oromoo mootummaa Itoophiyaan dhangalaheef lubbuu Oromoo harka diinaatti darbeef gumaa baasuuf ta'uu isaa ibsi kun ni addeessaa tarkaanfiin waboonni Oromiyaa guutuu keessatti itti fufaa jechuudhaan ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Haala adda taheen loluuf qophooftaniitu jechuudha. Sadarkaa duraatti yeroo ammaan kana yeroo dheeraatiif qabsoo siyaasaa hidhannoo keessumaayyuu qabsoo hidhannoo kan gaggeessaa jiru adda bilisummaa Oromoo akka ta'e ifaadha. Adda bilisummaa Oromoo immoo waraana isaatiin waboodhaan tarkaanfilee garaagaraa bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti fudhachaa turuun ni beekama. Waan sagaltamii lamaa sadii jalqabee kan hagammaatti itti fufee jirudha jechaadha. Lolli adeemsifamu kun dhugumaa akkuma ati jette lolli Caamsaa 8 kun ji'a kana keessa adeemsifame kun uummanni Oromoo miidhaan irra gahuu itti addaa'urraa durummaa barattootaa fi dargaggootaan fincila keessatti hirmaachuudhaan wareega baasaa jira. Wareega ulfaataa baaseera. Keessumaa immoo barattoonni kan itti jiranii
magaalessa yookiin immoo kan master plan finfinnee waliin qabatee qofa osoo hin taane waggaa 12 waliif yeroo adda addaatti gaaffii mirgaa gaaffii dimokiraasii kaasuudhaan qabsaa akka turanni beekama jechaadha. Yeroo kana keessatti adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kan fudhate isin cinaa jirraa gaaffiin keessanis gaaffii uummataati. Humnaan immoo diina bakka mijateetitti haleeluudhaan jajjabeessuuf yookiin immoo waliin jiraachuu isaa mul'isuudhaaf tarkaanfii fudhatedha. Haadha kan ilaaluun immoo haaleen ilmaan Oromoo dargaggoota barattoota wareegamanii mana barnootaa ari'amanii hidhaa keessatti dararamaa jiranii yookiin immoo biyya baqachiifamanii waraana ajjeesuudhaan kan bahu miti. Haaloon isaanii kan bahu sirni jijjiiramu kan irratti qabsaan kan irratti wareegamaa jiran sana sirnicha jijjiiruudhaan ta'ama. Akeekni kufanis akeekni ulfaataa olaanaa kufanii wareegama itti kaffalan kun immoo bakkaan kan yoo danda'u qabsoodhuma itti jiramu kana fileessuudhaaf. Kanaaf walijala haala'u sana bahuun kan danda'amu akeeka ittiin kufan sana yoo galiidhaan geenye qofa. Uummata keenya yoo mirkanaa'e qofa haaloo ba'anii jedhama malee haaloo waraana sirnichaa ajjeesuudhaan yookiin miidhaarraa ga'uudhaan qofa kan bahu ta'uu hin danda'u jechuu barbaadeetan. Gama biraan egaa tarkaanfii adda bilisummaa Oromoo keessaa bahaa fi dhiyaachisaaf kaaba keessatti bakkoota adda addaatti rakkaaffiillee hedduu fudhataa ba'e. Kun immoo hanga kaayyoonsaa akeekisaa bakka ga'utti kan itti fufudha jecha. Kanammoo harka caalaattuu haala kanaan dura ture caalaatti siniisuudhaaf gama isaatiin adda bilisummaa Oromoo kan isaaf danda'ame hunda kan hojjetu tarkaanfii fudhachuunis kan itti fufu ta'uu isaa hubachiisuu barbaada. Obbo Tolera egaati akkuma beekamu gaaffiin barattoota Oromoo maaster pilaanii Finfinnee haarawaan kan mormu ta'uun isaanii beekama. Amma garuu gaaffiin barattootaa duraan fudhatanii kahan mootummaan gara kabiraatti jijjiiruuf yaalii gochaa jiraachuu isaatu mul'ata. Oromoon saboota biraa irraa waan jibbiinsa qabu fakkeessuuf walitti bu'iinsi akka ka'u mootummaan dhiibaa jiraachuu isaatu mul'achaa jira. Haala kana dhaabi keessan adda bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala? Sadarkaa biraatti gaaffii barattoota Oromoo gaaffii maaster pilaanii qofa fakkeessuudhaaf yaaliin jedhamu gama mootummaatiin ni mul'ata. Haa ta'u malee gaaffiin barattoota dargaggoo uummataa walii galaa yoo fudhannee ilaalle gaaffii mirgaatii, gaaffii dimokiraasii fi gaaffii abbaa biyyummaati. Kanarraa sadarkanii qofa maaster pilaanii qofa fudhatanii kan deemanii fi isaan deebisni kenneerraa fincila keessan dhaabaa barnoota keessatti fufaa jechuudha akka isaan isaan ga'uuf. Kanaan alatti inni guddaa yaaliin jedhamaa jiru akka uummanni Oromoo uummatoota biraa jibbuudhaan yookiin immoo biyya isaa keessaa haxaa'ee baasuudhaan haala keessatti fakkeessanii dhiyeessuudhaan fira horachuuf yookiin immoo uummanni Oromoo diinni akkatti baay'atu jechuudhaaf tattaaffiin jedhame akka lamaan ilaalan bilisummaa Oromoo sadarkaa duraatti akeekkanaa bilisummaan kan tarkaanfachiisu mootummaa aangoo irra jiru mootummaa wayyaanee. Kan ammoo waggoota 24 aangoo irra ture guutuu kan itti dhimma ba'aa kan ittiin hojjetaa turedha. Kanaafis uummata Oromoo uummatoota ollaasaa qubatan waliin isa keessa qubatan waliin walitti buusuudhaan dantaa tikfachuuf yeroo hedduu carraaqeera. Kanaanis lubbuun namaas qabeenyis miidhaan garaagaraa dhaqqabanii ture jechaadha. Kun immoo eenyutu
kabajaa akka qabne adda bilisummaa Oromoon hubataa. Inni lammaffaa warra sirna kaleessa qabsoo uummatootaan dhabame deebisanii olaantummaa isaanii mirkaneeffachuudhaan Oromoo akka duraaniitti warra bituu bulchuu barbaadantu akeekana tarkaanfatti. Kan hubatamuu qabu garuu adda bilisummaa Oromoo haa ta'u uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu uummanni kun diina ta'e uummanni Somaaliyaa ta'u uummanni Sidaamaa ta'u uummanni Amaaraa ta'u Tigiree dabalatee uummanni Tigiree ta'u diina keenya jedhee yeroo itti xiyyeeffatee irratti fuulleffatee akka diinaatti irratti qabsaa'aa jiru. Diinni isaa sirnicha irratti qabsoo godhe. Sirna miidha uummata Oromoo hin kabajne. Sirna abbaa biyyummaa uummata Oromoo haali. Sirna mirga dimokiraasii uummata Oromoo hambise kana irratti qabsoo godhe malee uummata irratti qabsoo gochaa hin jirane jechaadha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo taanaan sagantaa siyaasaa gaafa keessatti qulqullinaan kaa'eera ifaadha. Aadaawwan mirga uummata Oromoof qabsaa malee mirga uummatoota kaanii qabsuudhaan yookiin ukkaamsuu akeeka jedhatee kan qabsaa'u jaarmaa akkasiin. Kanammoo yeroo adda addaa ibsa baasuun isatti labsaa ture, beeksisaa ture, hubachiisaa ture. Kanneen uummata walitti buusuudhaan dantaa isaanii tiksatantu diina malee uummata miti. Uummata irratti qabsoo godhu adda bilisummaa Oromoo sirna irratti malee uummanni Oromoo uummata Oromoo dabalate. Kanarraa egaa uummattoonni shira diinotaa kana hubatanii irratti gammaqanii akka ofirraa eegan hubachiisaa beeksisaa ture. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo ammayyuu taanaan kanneen uummattoota walitti buusuudhaan walitti diinamsuudhaan umrii bittaa isaanii dheereffachuu barbaadan karaan kun karaa dogoggoraa karaa hin taane ta'uu kanneen har'a aangoorra hin jirre aangootti dhufanii immoo sirna kaleessaa deebisuudhaan uummattoota akka kanaan duraatti bulchuu barbaadaniif karaan kun karaa dogoggoraa akka ta'e sirrii akka hin ta'in kan uummattoota waliin jireessuu ollummaa gaarii nagaa fi tasgabbii uummattoota gidduutti uumuu danda'u mirga uummattootaaf kabajuu mirga dimokiraasii akka vaayirasiin gara daandii dimokiraasii akka duuritti taasisuu qofaan ta'u hubachuudhaan kana irratti hojjetamanee uummata walitti diinamsuudhaan yookiin immoo uummata irratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjetamu jechuudha. Kanaaf ammoo haala jiru akeeka uummataa karaarraa dabsuuf uummata Oromoo irratti uummanni Oromoo gaadamsiisuu fi biqiltuu fi dabbeessuu fi jedhanii warri kakaasan harri bu'aa yeroo irraa argachuu malu haa ta'u malee yeroo dheeraa keessatti isaan natti itti hubama isaan natti itti qaanfata malee adda bilisummaa Oromoo miti. Kanaafuu warreen akkasitti socho'an sochii isaanii kanarra akka fudhatan akka dhaaban yaadachiisuu adda bilisummaa Oromoo diree kana. Ajjechaa gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa jimlaan barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru mormuudhaan Oromoon magaalota gurguddoo addunyaa mararra jiran irratti hiriira mormii adeemsiseen gochaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffateera. Bakka bakkatti aangawoota mootummaa biyya adda addaatti iyyannaa isaa dhiyeeffateera. Dhaabi keessanoo karaa dippiloomaasii maal hojjechaa jira? Dhuguma haala yoo kana irratti hundaa'anii sochiin bal'aa biyya keessaa fi biyya alaatti adeemsifameera. Keessumaa immoo lammiileen Oromoo biyya alaa jiranii rakkoo fi miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru hiriira bahuudhaan sagalee
ummaticha dhageessisuu irratti gumaacha guddaa gumaachanii jiran. Addi bilisummaa Oromoos yaala kanarratti hundaa'uudhaan yeroo adda addaa ibsa garaagaraa dhimma kanarratti bal'inaan baasee jira. Kanaanis egaa kanneen hawaasni addunyaa haala intaayiritiin keessa jirtu akka hubatuuf jechuudha tattaafateera jechaadha. Hojii dippiloomaasii kan ilaaluun egaa hojiin dippiloomaasii yeroo haalli mul'atu yookiin immoo fincilli uummatootaa yookiin barataa yookiin dargaggoo qabu tokko kan hojjetamu hin taane yeroo hunda hojii biyyaa godhatanii kan irratti bobba'anidha jechaadha. Kanarratti immoo addi bilisummaa Oromoo haala uummata Oromoo haala impaayera Itoophiyaa hubachiisuudhaa fi yeroo hedduu jalqabaa kaasee hanga irratti hojii biyyaa godhatee itti fufee jira jechuudha. Kanaafis egaa inni kun barbaachisaa ta'uu hubachuudhaan haala uummata Oromoo beeksisuun fira argamsiisuufiin barbaachisaa ta'uu beekee damee dantaa alaa jalatti hojii dippiloomaasii utubuudhaan irratti hojjetaa ture irratti hojjechaa jira jechaadha. Kanaaf ajjechaa jillaa hidhaa fi roorroo uummata Oromoo irraa mootummaan Itoophiyaa gahaa jiru hunda hawaasi addunyaa akka ta'utti jala isaatiin alaabaanis haa ta'uu qaamaanis argamuudhaanis haa ta'uu kanneen dhimmilaanii mootummootas haa ta'uu dhaabbattoota mirga namoomaas haa ta'anii jaarmiyata garaagaraas kan biraas akkasuma hubachiisaa ture kanas bal'inaan itti fufee kan hojjetu ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Bara darbee adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa waliin araara buusuu keessan dubbachuun keessan ni yaadatama. Haalli kun milkaa'ee akka hojiirra hin oolle maaltu danqaate Tolera? Yaani inni jaarmoota Oromoo tokkomsuu yookiin immoo walitti dhiyaatanii akka hojjetan taasisuudhaaf yaaliin jedhame gama adda bilisummaa Oromootiin sagantamoota gara jalqabaatti taatee kan irratti hojjetaa turedha. Bara jaarraa keessatti jaarmoota Oromoo waliin kunuunsa uummachuudhaan dantaa uummata Oromootiif irratti akka waliin hojjetamuuf taasisuudhaaf har'aatti guddaa godheera. Haa ta'u malee akka adda bilisummaa Oromoo barbaadutti akka uummanni keenya fedhutti garuu milkaa'uu hin dandeenye. Isa asitti taanaan mootummaa dhuunfaa keessaa eegdii bareedaa asitti taanaan jaarmoota Oromoo walitti fiduudhaaf akkaataa guddaa godhee durummaa fudhateenii ulfoon ijaaramee abbootii tokko jalatti jaarmoonni Oromoo walitti qabamanii turanii haa ta'u malee akka barbaadametti tarkaanfachuu waan hin dandeenye hanqate. Isa asitti immoo kun fashala jedhee adda bilisummaa Oromoo hin dhaabne kanneen kaayyoo yookaan aseetaan walitti dhiyoo ta'an akka tokkoomaniif waan itti yeroo adda addaa dabarsaa ture. Kanarraa ta'uudhaan egaa qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo waliin walitti dhiyaatee haasaa fi marii gaggeessaa ture. Kana sadarkaa irra ga'ee yeroo adda addaatti uummata beeksisaa ture. Egaa akka hawwii uummata keenyaa fi jajjiraa qabsoo kanaa fi firoottan qabsoo kanaatti saffisaan hojiirra akka hin oolle bituulee xixiqqaa danqaa ta'an irraa hin danda'amne. Yeroo ammaa kana garuu haalli irra ga'ee jiru qaama ce'umsaa fi damee adda bilisummaa Oromoo walta'iinsa godhachuu isaanii ni yaadatama. Isa asitti egaa hanga danqaa xixiqqoo irraa ifa ta'uu hin dandeenye amma garuu rakkooleen furamanii yeroo gabaabaa keessatti
ummataaf ibsamu abdiin qabaa gama kanaan kan jiru kanuma. Yeroon isaa ifaatti beekamuu hin danda'a? Guyyaa akkanaati yeroo akkasitti xumurannee hojiirra oolchinaa jettanii himuu hin dandeessu? Yeroo gabaabaa keessatti ifa ta'a jedhee nama gadda. Xumura seeraa jiru wanta ifa gochuu wanti xiqqoo wanti sirreeffamu yoo jiraatu malee wanta inni qaasaa fi qaama siyaasaa fi sanadinaa bilisummaa Oromoo waan xumurarra jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Haala amma diinni Oromoo irratti roorrisaa jiru kana dhaabuudhaaf furmaati jiru maali jedha kan dhaabi keessan adda bilisummaa Oromoo obbo Tolera? Egaa abbaatu sirraa ittisa malee alagaa yookiin namni biraa sirraa hin ittisu. Abbumatu sirraa ittisa. Kan ammoo sirraa ittisuu dandeessu yoo Oromoon kan kanaan duraa caalaatti tokkoomee gurmuusaa jabeeffatee yoo diinagdee dhaabbachuu danda'e. Finfinni biyya kana deemaa jiru yookiin dorgommii kana keessa deemaa ture kuni waan inni hubachiise keessaa tokko kana. Oromoon bakka jiru hundatti waliin hiriiree sagalee isaa dhageessisuu yookiin immoo mormii isaa ni agarsiisa yoo ta'e humna ta'uusaa ittiin argeera jennee abdannan. Diinnis arge uummatichi hubateera jechuudha. Kan humna tasaafis immoo dhiirri yeroo qabsoo yookiin barattoonni dhiyaarraa socho'an inni bahaas, inni kaabaas, inni kibbaas, inni giddu galeessaas waliin ka'uusaa. Kanatti dabale immoo ilmaan koo na jalatti naggeessinaa hin miidhinaa gaaffii isaanii gaaffii haqaati gaaffii isaanii gaaffii keessa jedhee uummati immoo dirmachiisaa caalaatti qabsoon kun tarkaanfii tokko fuula duraa akka deemsisu yookiin akka tarkaanfatu taasise jecha. Kanaaf murteessaa roorroo kana kan nurraa dhaabuu danda'u ammayyuu taanaan uummanni Oromoo anaaf keessaan tokkoomee socho'uu yoo danda'udha jechaadha. Kanaaf kan dura nurraa kaasu qindoomina qabsoo keenya qindeeffannee qindoominaan socho'uu yoo dandeenye. Walirratti ilaaluu hin taane murra yookiin jaarmaa yookiin immoo yartuu tokkotti kan dhiifamu osoo hin taane bilisummaan immoo kan hunda lammii biyyaa hunda ilaalu ta'uu hirmaannaa uummataa hunda kan barbaadu ta'uu hubatu kanarraa milaa tokkoon lammii biyyaa eeguu narraa eegamu maali jedhee of gaafatee kan irraa eegamu gumaachuu yoo danda'e roorroon kun roorroo kana ofirraa ittisuu danda'e. Kana jechuun tokkoomnee gurmuu keenya daawwatannee socho'uu danda'u sochii keenya immoo qindeeffannee wal faana ta'uu danda'u hirmaannaa uummataa yookiin immoo lammii kamiyyuu qabsoon kun kiyya jedhee itti amanee qoodarraa eegamu gumaachuudhaaf of kenniisaan keessatti hirmaachuu yoo jalqabe qofa qabsoo kana yookiin immoo roorroo alagaa kana ofirraa dhaabuu yookiin immoo akeeka keenya bakkaan gahachuun danda'ama jechuun barbaada. Gaarii dhagaati. Raadiyoon Afuura Biyyaas gaaffii ishee asirratti xumuratti dhaamsi isin dabarfachuu barbaadan yoo jiraateef itti fufuu dandeessu. Yaada bareedaa waan inni dhaamsi addattillee dabarsu hin qabu ammayyuu taanaan uummanni Oromoo mootummaan isa bitaa jiru mootummaa eenyummaan isaa akka hin mul'anne Oromummaan akka hin dagaagne abbaa biyyummaa Oromoo hin mirkaneessine jechuudha hojjetu ta'uu caalaatti akka
hubataa jira caalatti akka hubatu uummataa fi namni Oromoo hundaaf dabalata. Mootummaan kun seera ofiitti illee kan kabaju kan seera irra kaa'ame faallaa kan socho'u ta'uu hubatuudhaan kan dhugaatii kan uummata Oromoo baasu walabummaa mirkaneeffachuu bilisummaasaa harka galfachuu qofa ta'uu hubatuudhaan akkuma yeroo ammaa mul'ise kana tokkummaadhaan utuu naannoo amantii bifa garaagaraatiin osoo waliin qoonne Oromummaa socho'uu barbaachisaa ta'uusaan kaammachuu barbaada. Obbo Tolera Adeba dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo yeroo keessan nuuf kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin galata argadhaan jedha. Nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@seyfanabalbal.com jedhaatiin qunnamaa. Fuulli intarneetaa keenya www.seyfanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.